naannoon Tigraay sinodoosii mataa ofii dhaabattee jirti. Sinodoosiin naannoo Tigraay kunini membere salaamaa teessoo salaamaa jedhan. Salaamaan kun jechuun nama seenaa bataskaan ortodoksii hin beekne teessoon jalqabaa ka Phaaphaasii Itoophiyaa abba salaama nama jedhamu Firminaaxoos jedhamu yookaan Firminaaxoos nama jedhamuttu nama jechuun Giriikii ka bataskaanii Kooptikii Mistirii bara jaarraa afuraffaa keessatti muudee gara Itoophiyaa fidattu isattuu kiristaanummaa babal'isee jedhamee haasama. Namni jalqaba muudamee dhufee bataskaan Itoophiyaa keessattu abbaan mataa tahee bataskaan Itoophiyaa keessattu jechuun muudamee cheerchi haayiraarkii jechuun bataskaanii jechuun akkamiin dhaabbataa seetan. Bataskaanii jiddu galeessaa tokkottu jira. Bataskaanii tokkicharra aangoon cuftinuyyuu madditi. Aangoon bataskaana cuftinu tokkicharra madditi. Tokkochi sunini bataskaan Yesus Kiristoos yookaan ammoo Nabi Isa Islaamittiin jedhu foonii fi dhiiga qaama isaatiin dhaabee jedhe yaada kiristaanii. Barnoota kiristaanaa isinitti himaa jira. Warri amantii biraa yoo itti namanne oma rakkoo hin qabu. Warri kiristaanaa irraa haasawaa jira. Bataskaanii kun jechuun qaama foonii dhiiga Kiristoosii jedhama. Kana bataskaan keessallee yoo namni deemu sigaa wadamuu jedhamee yookaan ammoo Holy Communion Qudus Qurbaan jedhamee wanta namaa kennama. Jechuun kaatolikii warri deemtanii bataskaan kaatolikii arguu ni maltan. Ortodoksii illee waan sun fakkaata. Daabboo wayii tokkoo fi wayinii uunantuu namattuu kennanii kun jechuun ammoo laassaaperri irbaata dhumaa Yesus Kiristoos hordoftoota isaatii guyyaa kamisaa jimaata fannifamuun durattuu qopheesse. Hoodha nyaadha kunin foon kiyya. Hoodha dhuga kun dhiiga kiyyaa jedhee dubbatee jedhamee jechuun wangala keessatti barreeffamsa jechuudha. Kanaaf bataskaanii kun jechuun qaama tokko qabaa jechuudha. Qaamni tokkichi sun aangoon isaa eessa? Yesuusii irra maddaa jechuudha. Yesoo irra maddaa jechuudha. Bataskaan kan ammoo akka caasattuu kadhaabe eenyuttu dhaabe? Phexros yookaan Piiteriitu dhaabe jechuudha. Kanaaf bataskaana gaafa dhaabuu barbaade Piiteri akka dhagaa godhe itti fayyadama. Aangoon cuftunuu eessa dhufti? Iyesuus irra. Iyesuus irra saksesariin isaa bakki bu'aan isaa itti aanan isaa eenyudha? Piiteri. Piiteri irraa achinuma muudamiinsi nama hundaafuu kenname. Kanaafuu caasaa bataskaana ka jedhamu muudamiinsi cuftunuu caasaa eessatti deema? Piiteriitu deema. Piiter ammoo Iyesuusitti deema. Akkasiin deeman. Kanaaf silaama odoo muudama Itoophiyaa taate muudamni cuftunuu teessoo abba salaamaa kana Firminaaxoos kanatti deema qabaachuu akka seerattu. Achi deeme muudamni karaa isaa malee hin kennamu, karaa isaa malee hin ta'u jechuudha. Kanaaf muudamni dhiyoo episkooposaatiin Oromoo kenname hin ta'u jedhamee falmiin kaa'eefillee falmi gosa kanarra ka'e jechuudha. Amma muudamni kun karaa isaatiin kennamu maaliifi? Bataskaanii Kooptikii ka Aleksanderiyaa yookaan Iskindiriyaa Misrii jiru sunini bataskaan kame ka Piiterii fasan ka Beezantaayii Rooma jiruu fasan irraa wali muudamni isaa tokko bakka tokko dhufa. Piiterii irra dhufa. Ka Piiter deeme ammoo ka Yesoottu gala, Yesuusittu gala. Akkas jedhanii abba salaamaan kun ka Tigraayitidha jechuudha. Eessarra dhufe? Iskindiriyaa irra dhufe. Eessattu deeme? Piiter Jisasittu gala jechuudha. Succession isaa tartiibii isaa akkas jechuudha. Garuu Itoophiyaan membere Tekle Hayimaanoot waan jedhan dhageettanii jirtan. Membere Tekle Hayimaanoot. Membere Tekle Hayimaanootiin kamidha? Ka Amaaraatiin. Eessa dhaabbate? Shawaa kaabattu dhaabbate. Inni kun eessadha? Warra agoo fonqolchi irratti godhee yukkunnoo amlaakaa akka aangootti dhufu godhee aangoo Amaaraa itiche nama aangoo qabate jechuudha. Abba Tekle Hayimaanooti muudamni inni kenne kun muudamni inni ufiif kenne. Ufiif kennee malee namis muudi hin jiru. Maali? Muudama sirrii ka silaa episkooposaati Phaaphasoota muudu ka Zaagwee san fonqolchi irratti godhanii jiran. Ka Aksumii sun ammoo dulloomee jira. Ka Zaagwee ka Aksumii irra dhufe. Misrii wajjin hariiroon qaban yeroo sanittu. Kanaaf muudamni isaa seera qabeessa miti. Garuu episkooposaati kennee Phaaphaasuufiin jedhee membere Tekle Hayimaanooti teessoo Tekle Hayimaanootii jedhama jechuudha. Kanaaf warri Aksumii yeroo dubbatanii membere ze Aksum jedhan malee Tekle Hayimaanoot hin jedhan. Ze Itoophiyaan loof hin jedhan. Maal jennaan bataskaanii dhugaa ka Itoophiyaa ka muudame ka Aksumii suni jedhanii dubbatan. Garuu ka Finfinnee jiru addaadha. Ka Finfinnee jiru membere Tekle Hayimaanoot irraa addu waan inni ta'eef maalidha? Bara Abune Basiliyoos muudame bara 1959 falmiin guddaan godhame bataskaanii Itoophiyaa Misrii irraa bilisa bahee jechuun Selfless Church bataskaan uf danda'e jechuun. Suniin jalatti Misrii jalatti akka maxxanaa tahee bulaa ture. Selfless gaafa ture muudamni eessaa kenname? Iskindiriyaa kenname achirraa dibame achirraa muudame jechuudha. Seena bataskaanii xiqqum tokko isinitti hime kan bira habaanee dabarruuti. Amma bataskaanii Tigraahii sinodoosii mataa ofii dhaabbatee jechuudha. Akka warri dhiyoo kana ka Oromoo
baatii ammajjii keessattu sinodoosii isa dhaabbatan walisoottu dhaabbatanii sun. Maqaa maal jedhanii moggaasan membere salaama jedhan. Membere salaamaan kunis kakuun durii sanitti deema. Eessa Firaminxoositti deemaa jechuudha. Abbaa salaama maqaan isaa ka Tigiriinyaa yookaan ka Amaarinyaa. Abbaa salaama. Abbaa nagaa jechuudha. Kiristaanummaan nagaa fidee jechuumaaf. Abbaa salaamaa kan ta'eef የሰላም አባት ግኢዚ አማሪፍ ትግርኛ ዳ የሰላም አባት አማሪፍ አባ ነጋያ ኦሮሞን yookaan abbaa salaamaa. Kanattu fida. Amma warri achitti deemne sinodoosii mataa kenna dhaabannaa. Kanaaf sinodoosii kam hin beeknu jedhani sinodoosii Finfinnee jira ka Itoophiyaa hin beeknu aangoo isaa hin fudhannu jedhani jiran. Sinodoosii dhaabachuu qofa otoo hin taane akkuma warri Oromoo dhiyoo kana muudama kennanii Episkooposaatii muudan 25 san warreen Episkooposaatii mataa ofii muudanii aangoo kennanii jiran. Nama 4 kalee muudanii jiranii muudamiinsi kun itti fufaa jedhanii jiran akka Tigraay Today fi miidiyaan Tigraay cuftunu addeessattu barreessattu. Muudam isaan kennan kana maal fakkaata? Aangoo akkamii kennanii ka jedhu oduu kalee isin agarsiistu. Tigraay Today gubbaa deemtanii laaluu dandeettan. Ana immoo Tigraay Today miti Haayile Mikaa'el Taaddasee dubbii himaa sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii achi geessee sanii dubbisa. Akkan jedha laalanni. Maal jedha manneen kiristaanaa idil addunyaa Tigraay fi manni lubummaa Tigraay Phaaphasoota ramadee jira. Bu'uura kanan Ameerikaa kaabatti, Awustreeliyaatti, Awurooppaa fi Kanadaatti Phaaphasoonni ramadamanii jiru. Nuutis ishoo jennee jirra. Ishoo jennee jirra. Kanam muudam isaan kennan kan laala. Kun oduu kana copy paste Tigraay Today gubbaa godhe. Deemtanii ilaaluu dandeettan. Allaalee jira. Asirra waan afaan Oromootiin barreesse fidaasitti wanni godhe. Dubbii warra haasa'uu deema waan taateef peejii kan gubbaa dhufe. ሰበር ዜና ቤተክርስቲያን በመንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ለዓለም አቀፍ ላሉ የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አህጉረ ስብከታት ከታች የተዘረዘሩት ሊቃነ ጳጳሳት ዘትግራይ ተመድበዋል። ሙደመ ከንከነን ጅራን ቶኮ ብፁዕ አቡነ ማርያ ክርስቶስ አሜሪካ ካባቲ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ አውስትራሊያ፣ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ አውሮፓ፣ ብፁዕ አቡነ መርቆሪዎስ ካናዳ ወር ከና አፍራን ሙዴ ጅራ ሙደሚንሲ ኤት ፉፋ ጀዳኔ ጅራ ጀቹን ቁልቁሉ አባ አቡነ መርቆሪዎስ ኢሳያስ ጴጥሮስ ፊ መራ ክርስቶስ ጀለመን ወር ከን ሙዴ ጅራኒ ከናን ከመሌሌ ሙደሚንሳ ከኑ ኤት ፉፍና ጀዳኔ ጅራን muudamiinsa kennuu itti fufnaa jedhanii jiran. Kan eenyutti jedha? Warri Tigraayitti jedha. Yoom jedhanii? Kalee jedhan. Kalee jedhan. Dhagaya. Waa hedduu amma sirraa haasa'uu deemna. Kunam sinodoosii Oromiyaatiin gosum takka. Sinodoosiin Oromiyaa dhaabbatee eessatti? Walisootti eenyufaati? Abune Saawuroos, Abune Zeena Marqos, Abune Awusxaatiyoos, Episkooposaati muudama kennan. Didamishan diyaaqonaat qeessota luboota warra makaloota muudan achiin duubattuu muudamiinsi kun eegi kennameen duubattuu lafattuu socho'e demsiraachiin tabaxxase jedhanii bataskaanii ortodoksii sinodoosiin amaaraa laf sochoosan dhugumaanuu Oromiyaa warraa fi hiddi dhiigaa nyaataa, hiddi dhiigaa jireenyaa, hiddi dhiigaa qabeenyaa, hiddi dhiigaa waa hundaati, maallaqaati, galiiti. Kanaaf rifatan. Tigraay keessatti wanni kun kan godhamu takkalleen mormii akkana hin kaasne. Tigraay keessatti mormii hin kaasne. Wanni Tigraay kalee goote mormii hin kaasne. Oromiyaa wanni kun taatee jennaan takka sinodoosiin walgahii hatattama yaame odoo walgahiin sun guyyaa 3 fi sooma nanawwee jedhanii bataskaanii gurraacha uffatedhanii odoo wanni sun hin taane durattu bataskaanii irraa ari'amanii Ogguramanii kiristaanummaa keessaa hin bayini qofa awwaalallee du'aalleen waliin hin qabanii jedhee labsan. Ka Tigraay hin labsu wanni gos kana hin labsan. Mindaa warra dhaabbatee maaliin ta'e hin labsan. Ka Tigraay hardhaa miti turee jira wanni kun hardha halabsamee muudamiinsi kennam hardhi wanni addaa episkooposaati yookaan phaaphaasota muudan. Suniin durattu waan kan dabarsanii jiranii araara dhiyoo dhiyeessanillee didisanii jiran.
araara sinodoosiin dhiyeesse. Sinodoosiin Amaaraa Finfinnee jiru dhiyeesse didanii jiran. Garuu laftiin sochoone. Gondarii akkasittuu paatriyaarkii mataa ofii muudatti. Paatriyaarkii mataa ofii muudatti. Paatriyaarkii. Warri Oromoo nu paatriyaarkii mataa kennaa hin muudannee taakka. Muudamiinsi episkooppaasaatti nu kenname seera qabaa. Durattuu Abuna Teklaa Hayimaanoot sanitti himee jira. Episkooppaasaatti muuduu danda'anii barnoota kiristaanaa hin jijjiirree, qanoona seera bulmaata hin jijjiirree, doktiriiniin bataskaanaa hin jijjiiramnee, wanni jechuun nu jijjiira tokkollee hin jiru. Wangalii kalee hin jijjiiramne, aadaan bataskaanaa hin jijjiiramne, barnooti bataskaanaa hin jijjiiramne, warri kalee qulqulluu har'allee qulqulluudha. Wanni nu goone nama afaan keenyaaf aadaa keenya beeka muudnee barnoota afaan keenyaaf aadaa keenyaan argachuu barbaannee kadhachaa turan. Abadan akkasillee gootanii jennaan isin abaaramtanii jirtan isin haraamu. Isin wajjin hin dubbanne gaafa jirtanii gaafa duutanii awwaala biyya abbaa keessanii biyya Oromiyaa hin awwaalamtani. Akkasiin ari'an. Beeta Kiristaan maal jedhanii yaa'ii warra jedhanii hiriira biyya keessattuu yaamna aarsaa kaffallaa kiristaanummaa keenyaaf maatamaaf hin dhumanna. Maali jedhanii yaa'ii guddaa bananii biyyaaf biyya keessattuu lafatti socho'e. Ka Tigraay har'a kun hin jiru. Sinodoosiin kalee ibsa kennee ture. Ibsa san deema dhaggeeffadhaa. Ibsa kennaniin Tigraay wajjin nu araarsaa dhugaa qabdanii waraani rakkoo uumee jira. Waraani Tigraayitti gaggeeffamu rakkoo uumee gargari cinnee waraana nu araarsaa. Eenyuun nu araarsaa jedhanii beektanii? Geetaachoo Raddaatiin nu araarsee, Abiy Ahmediitiin nu araarsee. Abiy Ahmedii Oneg Shane jecha arrabsaa bayan. Oneg Shane araaj. Beeta kiristaana ka diige maali jedhanii irratti. Ammaan tana gaafa Oromiyaa Abiy Ahmedii jechuun siif mootummaallee si wajjin akka tokkotti si ilaalla maaliidhaan abbootii amantii ka Tigrees waliin nu teessisi nu araarsa. Garuu Abiy arrabsaa jiran. Geetaachoo Raddaa fa'aa junta warri ittiin jedhanii beeta kiristaanni ማን ጀረን ቤተ ክርስቲያን ከመከላከያ ጎን ትቆማለች ባን አማሞ ነጋን ዳለትን ወራርሳ ቤተ ክርስቲያንን ሳይዲ ወራና ቀባተ ከመከላከያ ጎን ትቆማለች ደኒ ጄኖሳይዲ ጋፍ ትግራይ ጉባቱ ለብሰን ደገራ ቱርቴ ኢሳም ብራ ሸይጣንን ቢልች ወያ ከጀቻ ዱበቻ ቱራኒ ጁንታን ለሙ ዴቤን ዱፍ አበነ ጴጥሮስ ጃርሴቹን ኮማንዶሰን ከኒውዮርክ ይራጋል ከላሚ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ታይጀይቆ ጁንታን ዴቤን ዱፍ አብዲ ኩተደ ከደም ወሊን ወራርሳ ወር ጁንታትኒ በተስካን ወጅን አከሰቱ ካለተን አይዘ ወይ ወልገሂን አተተማ ሲኖዶሲ የክዲዮ ኦሮሞ ያመምሱን ይያመምን አተተማን ይያምን ወልገሂ ሲኖዶሲ ካይታኑ እረቱ ደማ ትግራይ ማሪያና ኮታ ወር ትግራይ ኑ ኮታ ትግራይ ካለታ ጅራን ኮታ ማሪያና ዋን አዳ ተኮተ ዱባታን ከጋፍ ኦሮሞ ሰኔ አቡነ ዜና ማርቆስ አቡነ ሳውሮስ አቡነ አውስጣቲዮስ ወረ ጩፋዩ አቡነ ጀቹን አባ ጀቹዳ ማታ ጀቹዳ አባ ዜና ማርቆስ ወረሱን አባ ዜና ማርቆስ ጀቹን አባ ዜና ማርቆስ አባ ኦዱ ማርቆስ ጀቹ ወንገሎት አፍራን ከሰ ጀቹዳ ኦዱ ወንገላ ጀቹዳ ወንገላ አፍራን ከሚዳ ማርቆስ ማቲያስ ዮሐንስ ይፌ ሉቃስ ጀቹዳ ማርቆስ ወርሱን ከሰ ተኮ ወንገሎት ጀቹን አፍራን ካኖኒካል ጀለመን ከበተስካኒ ሁንዱ ረቱ ወሊገሉ ካይ በርትስካኒ ረቱ ወሊንገለ ወንገሊ ካኖኒካል እንታኔ hedduutu jira jechuudha. Kanooniikaal jechuun qanoona jedhee dubbadha. Qanoona jechuun seera bataskaanaa gurguddaa irratti hundaa'ee of keessa waan qabaa jechuudha. Kan hin cabne. Keessattuu seerri hin cabne kan wanni hin taane doogma jedhama. Warri sun cuftuun achuma keessa dhufe. Anyways, Tigraay wajjin waan isaan jedhanii Tigraay wajjin wal dhaba kan cufa godhan. Miti. Wal dhabii kun inni garuu ka Oromoo gaaf dhiyoo mindaan isirra dhaabbate bu'aan cufti isinirraa kahee awwaala waan jedhamu hin qabdan wajjin awwaala yuun awwaalamtan ka Tigraay ag wal dhabaa turan ag waraana mindaa warraan dhaabban mindaa warra guyyaa tokko irraan cille phaaphaasota Tigraay ka akkaawuntii Finfinnee keessaa qaban maallaqee akkaawuntii warra seenaa ture wagga lamaan kana sababa baankiin Finfinnee hin jirreef maallaqee namni baafachuu dadhaban warra Tigraay jiran baankii waan hin jirreef maallaqa erguu dadhabne warra sullee maallaqin ergina laala warri Tigraay ka Tigraay jiranillee ka baankii warra waan hin jirreef amma baankiin baname maallaqi isinii galchina
Ka Finfinnee illee maallaqni keessa hunduu isinii galee jira araaramna. Ka Oromoo maal jennaan riisoorsidha wanni siyaasadha. Tigree fi Amaarii ofii riisoorsidha wal dhabdi hin qabdu Oromoo irra wal dhabdi riisoorsii uummattoota kibbaa irra wal dhabdi bataskana jiru maddi galii. Argitanii jirtanii har'a jechuun warri Tigraahii Istaaliin Gabrasillaasee deema Phaaphaasiin muudame tokko haasaa godhee jira. Phaaphaasiin jechuun bataskaanii jechuun Ortodoksii ka biyya alaa jiru ka warra Tigraay jalqabee jira hojii deema laala. Ka Tigraay yoo taate akkasii ka Oromiyaa yoo taate waan Oromoo ka amantii ka aadaa cufa bataskaanii ni awwaala. Kan ammoo maal Oromootti ofiin gahe Tigraay tokko. Bataskaanii namni hordofu kiristaanii warralleen uummatuma warraati. Uummatii warraa kun ammoo ijaaramee jira uummatii dammaqee jira. Ka Oromoo akkasii miti. Abune Zeena Maarqos, Abune Saawuros, Abune Awusxaatiyos. Abbo Abune Zeena Maarqosuun fagaaf inni dhiyoo haasa'u. Awusxaatiyos fa'a Abiy Ahmed afaan keessa qabee dubbii dubbachuu dhowwee waan isaan dubbatan argite. Abune Saawur warsuun lamaan laala deema haasa warra gaafa Abiy Ahmed wajjin warri wal arganii haasawan dubbachuu dhowwan. Kana jechuun dubbachuu dhowwan maaliif Abiy Ahmed warra mata jalattuu qabee warra Amaara jalattuu araara jedha achitti galche. Araari sun Oromoo gatii kaffalchiisaa jira. Tigreen Phaaphaasota ofii muudattee addunyaa kanarratti jechuun wangala ofii lallabattee uummata ofii ijaarrattee bataskaan ofirra matataati. Wal bulfachaa jiran. Wal dhageettii qabanii warri wal dubbisanii keessaa fi alallee wal beekan jechuudha. Ka Oromoo gamii tokkoon Sinodoosii Itoophiyaa, gamii tokkoon Sinodoosii maali, gamii akkasii qoodamee jira. Outreach uummata dhaqqabanii hojjechiisuu barsiisuu irrallee guddoon hojjetama. Mootummaaleen ejjannoo hin qabu. Bishaan gabatee gubbaati. Asii achi jedha. Oromoolleen jechuun tokkummaan duubaan dhaabbannee fi Abiy Ahmed akkas dha'ee ilaallatee yoo ta'an duubatti deebi'ee araarsa ta'ee dhufa. Gaaf kaan dhimmi bataskaana keessa namni tokko hin galin jedhee isumatti lallabee dubbata. Gaaf kaan ammoo hooliyyee baddee qabadhee isinii fidee jira kun hoolaa keessan hoodha jedhee abbootiin amantii tikseedha. Isaan hooliyyee tisan malee isaan hoolaa miti. Tiksee irraa hooliyyeettuu gabbuusee qabatee ittiin fida. Kun maal jechuun gurmaa'insii waan hin jirreef. Tigraay har'a muudama argattee mindaa keessan isin deebisna waa hunda waliin mari'annaa rakkootu jira dhiifama isin gaafanna dhiifama isaaniitu dee nu araarama jedhanii kadhatan. Ka gaafa Oromiyaa sanam Phaaphaasonni araara waan jedhame Abiy Ahmedii godheen Phaaphaasonni sun cuftinuu episkooposaatiin muudaman sun cuftee muudamii warraa ka'ee jira. Zeena Maarqos faatii bakka ofittu deebi'anii jiranii. Abune Saawuros faatii afaan cuqqaalamanii jiranii. Isaan afaan qabamanii qofa osoo hin taane bakka warri itti muudamee jiru sanittu har'a maalti muudamaa jira. Warri farra Oromoo ta'anitti muudamaa jira. Oduu Tigraay sun jechuun Haayile Mikaayil Taaddasee dubbi himaa gurbaan kun dhiira nam jabaa. Achirra san garsiise waan ni barreesse kabira san garsiise oduu kan fixa. Tigraay bilisa baatee araaraaf Tigraay kadhachaa jiran. Araaraaf Tigraay kadhachaa jiran. Ka Oromoo ammoo ka ta'e kunoo kana laala dubbisa isinii dubbisa. Am immoo Abune Naatnaa'el bulchaa mana kiristaanaa Gabreelii kan turanii Kawaalaa Maaramii Fayyisa Addunyaa fi Gorgisi Koloobo Mannaagashaatti ramaduu fi abbaan kun tajaajila afaan Oromoo laatamu hadheeffate kan mormaan turanidha. Dhageeffadhaa. Bu'uura kanaan ramaddiin kun fedhii hawaasaa kan hubannoo keessa galchee miti. Akkasumas qaama ramaddii kanaa lachuu fi aangoo hin qabneen kan raawwatamedha. Jechuunis gama tokkoon Abba Naatnaa'el Shawaa Lixaa kaa'anii jiru. Gama birootiin ammoo iddoo kanatti ramaddii taasisuun aangoo paatriyaarkiitiidha. Dhimmi kun rakkoo akka hin uumne ganumaan itti yaadamuun ni barbaachise. Abune Naatnaa'el Finfinnee ta'anii Oromiyaa dhaaba jeequmsaa gochuun hin qabanii jedhee barreessee jira. Amma argitanii jirtaniin Sinodoosii Oromiyaa ka jedhu san dhiisanii warra muudama isaan kennaniif cufa irraa kaasanii aangoo warra akka hin jirrettu tayaa muudamni episkooposaati 25 ka Abune Saawuros faatii kennan sun akka hin taanettu void ab initio jedhama afaan laatiniitiin jalqaba irrattu akka waan hin turrettu akka waan hin taanettu laalame isaan bakka ofittu deebi'ee minda irraa qaban gadhiifameef warra biraa ammoo Sinodoosiin Amaaraa muuda. Kuno warra farra afaan Oromoo warra afaan Oromootiin lallabuun sirrii miti jedhanii hadheeffatanii falman si muudan.
warra afaan oromootiin lallabuun dogongora siyaasa jedhanii falman akkanatti muudan. Dubbiin oromoo tan fakkaatti ka Tigraay sun fakkaatti. Waliin dhaabbatanii waliin tayanii sila falmatanii bataskaan ofirratti abbatanii afaan ofiitiin aadaa ofiitiin afaan ofiitiif aadaa ofii waliin falmanii waan godhuu qaban sababa tokkummaan hin jirree fi sababa dubbiin sun akka gaarii hin bilchaanneef harki warraati baatee jirti. Harki warraati baatee jirti. Mootummaaleen laallatee dirri dhahee laallatee amaarii cima jennaan deebi'aa warra wajjin dhaabbatee warra keenya harki micciiree jira. Sila malaan qabatanii har'a sinodoosiin Oromiyaatii fi ka Tigraahii gamtaa waliin uume riifoormiin sinodoosii Itoophiyaa waliigala keessatti akka dhalatu godhuu qabanii turan. Ammallee Abiy Ahmediitiif wanni dhaabnu biltsiginnaaf. Dhimma Tigraahii sinodoosii Tigraahii keessa seentanii akka gaafa Oromiyaa hooliyyoota badde hoolaa badde qabadhee dhufee jette diraamaa gosunii keessa hin seenin. Warra Geetaachoo Raddaa faallee irratti dhiibbaa waa tokko gootanii araarii dhugaa irratti hundaa'uu qaba malee ka sossobaa lafirraa araarii sossobaa laf hin qabatu. Kana wanni jechuu barbaadu wanni Tigraahii kun waan Oromiyaatiif moomentamii uumasidha. Deeggarsa guddaa humna uumafi warri keenya jechuun taayimingii warra sirrii hin turre akkaataa isaan dafan harka ittiin kennatanii sulleen sirrii hin turre garuu isaan humni qaban Oromoo dub dhaabbate dhimmi dhimma afaanii dhimmi dhimma aadaa dhimmi dhimma seenaa dhimmi dhimma qabeenya dhimmi dhimma Oromoo waan fedhe irratti hiroo ofii murteeffachuudha wal bira hin dhaabbanne kanaaf ammallee aduun hin dhiine. Sinodoosiin Ortodoksii ka Amaaraa sun ilkaan socho'e buqqa'uun oolu.